Finfinnee keessa osoo milikuuf yaaliirra jiru konkolaataa fi shugguxii waliin to'annoo seeraa jala ooluu ibsamee jira. Abbaan manaa atileet Galatee Burqaa qabamee jira. Mucattiin kun Oromoo akka taate beektu. Isaan wal qabatee immoo jarii soddaa akkas garaatti dhukkufataa jiru. አርዋን ስትናገር የነበረው በኦሮምኛ ነበር። እናቲቱ ዘርን ገለቱማ ምስጋናም ስትሰጥ የነበረው ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኦሮምኛ ነበር። Afaan ajjeesaanii jira. Artist Andu'aalem Gosaa du'a qananii addunyaatiin wal qabatee mana hidhaa kan ture. Mana hidhaatii bahee jira. በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ከእስር መፈታቱን isa wal qabatee immoo qananii addunyaa immoo haqni siyoo maalitti ba'e kan jedhu meemee wal ilaalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha har'a sigaa viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Eega harafaatiin immoo akka tokko walirraa babbadaa jirra. Kanaaf egaa har'a immoo bultii lammaffaa keenya kunoo eega harafaatii isinii deebi'eetan jira. Kun viidiyoo kaleessaa irratti isiniif ibse immoo xiqqoona dhukkubaa ture isinii galee yaaddoo keessan ta'uun nabu egaa dhukkubaa ture xiqqoo har'a waan jiru wallahi alhamdulillah kaleessas ijoolleen baay'een bakka rabbi si fayyisee rabbi si haa fayyisu kana caala jettanii du'aa inaa kadhataa turtanii hedduu tokko onnee kun tuttan isinii galee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo samoona kana sooshaal miidiyaa irra achiifachi deemaa jiran oduu haarawaa babbareedaa ho'aa jechaadha ho'aa. Oduu ho'aa teenya waliin dubbanna amma xumura viidiyootti na waliin turuun dagatina. Isin immoo buna keessan dhadhaabattanii buna keessan godhaa jechaadha. Ani immoo warra nama naa danfisuun dhabe jechuudha. Rabbi siifa buusu naa jedhame maayini du'aa inaan kadhattanu isin nama warra nama buna sii danfisu rabbi siifa injettanu jechuu qabdu isinii galee 50 seenuu fi baay'isoo 50 seenuu fi 50 booda inni fanatti fakkaata jechuun inni nufti isinii inni buna hojjetu inni dhufa jechuun barbaada. Egaa kanaaf 50 seenuu fi yeroo inni gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan rifuulli koo haaraa sinti ta'e jechaadha. Warri qubni keessan nagaa ta'e subscribe gochuun dagatina. Baay'isoo rifuulli kun haaraa itti ta'e osoo hin taane persentiin 80 osoo subscribe hin godhin viidiyoo kana hordofaa jiru jechaadha. Kanaaf subscribe kun ajjalaa tuqaa ajjala kunoo Oromoo wal jajjabeessuun jaallattu jennaan soban siyaan ture ergasii isinii galee ammas soba subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Viidiyoon kaleessaa nu jalaa du'ee hadha qabareen dhufe isinii galee ganama kana. Egaa viidiyoo har'aa yeroo jalqabnu atileet Galateen baamana isheetiin qabeenya si akka saamamte hedduun keessan ni beektu. Sooshaal miidiyaa kana irratti illee seefuun gammadaa sha'u sooshaal miidiyaa kana irratti illee achiifachi dedeema. Namoonni baay'eenis isheen illee sagalee kana mootummaatti naa qaqqabsiisaa jechuudhaan dhaammataa turte jechaadha. Isaa wal qabatee immoo baamanaan ishii inni qabeenya jalaa fudhatee bade yookaan immoo qabeenya ishii harkaa saame jechaadha. Qabameeti jira. Tokkoffaa kan nama gammachiisu kana isiidhaan immoo mootummaan haala akka mimmijeessu kanaan booda hojiidhaaf illee haala waan baay'ee akka mimmijeessuuf dubbatee jira jechaadha. Kanaan wal qabatee oduun gammachiisan kana ilaa namicha kana laa. Akkuma suuraa kana walitti argaa jirtan abbaan manaa atileet Galatee Burqaa magaalaa Finfinnee keessa osoo milikuuf yaaliirra jiru konkolaataa fi shugguxii waliin to'annoo seeraa jala ooluu ibsamee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabu mallattoo oduu tuquun dagatina. Akkas isinii galee kaleessa immoo viidiyoo dhiyeessin irratti baga sirkaa saamee Oromoo keenya dhiifte nama biraa akkas jechuun qabdanu jedheetan ture. Akkasigaa mootummaan qaqqabeefii jira. Yeroo baay'ee sagalee keessa hin dhoksatina. Warri akkas taatan keessattuu artistoonni akkasumas warri keessatti miidhamaa jirtan jechaadha. Al tokko miidiyaa kanarra bahanii dubbachuun gaariidhaan jedha. Hammas dabalee haqasii rabbi haa deebisuuf jenna. Gara oduu lammataatti immoo yeroo dhufnu artist Andu'aalem Gosaa sababii jaalalleesaa qananii addunyaa du'uusiitiin wal qabatee mana hidhaa akka ture beektu. Isaa wal qabatee egaa Andu'aalem Gosaa eda bahee jira jechaadha. Sa'a 10 booda bahee jira jechaadha. Oduun nama gammachiisu lammaffaan kana. Kanaan dura immoo namoonni baay'een Andu'aalem Gosaa irratti duula bantanii isuma tajjeese isuma akkas godhee waan hin beekne irratti dubbatanaa jedhaa turre. Kanaan duras akkuma beekamu egaa Andu'aalem Gosaa mana hidhaatii
bahee jira isa wal qabatee immoo qananiin addunyaa immoo haqnis yoo maalitti bahe kan jedhu meemee wal ilaalla. በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ከእስር መፈታቱን የሚገልጹ ዘገባዎች በሰፊው በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሰራጩ መሆኑን እየተመለከትኩ ይገኛለሁ። የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትም ይህንን መረጃ እያጋሩ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ይፋው የተባለ መግለጫ እስካሁን ድረስ አልተሰጠም። ነገር ግን አርቲስቱም ከእስር መፈታቱን እየተገለጸ ይገኛል። እዚህ ጉዳይ ላይ መረጃውን ያጋራው የህግ ባለሙያው አበባየው ጌቱ እንደገለጸው ከሆነ ከአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ጠበቃ ጋር በስልክ ባደረጉት ንግግርም አርቲስቱ ከእስር የመፈታቱ ዜና እውነት መሆኑን አረጋግጦልኛል ሲል በማህበራዊ ገጹ ላይ ገልጿል። በአርቲስቱ እንደዚሁም ደግሞ በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ዙሪያ ላይ ተጨማሪ የሚወጡ መረጃዎችን ወደናንተ የማደርስ ይሆናል። እጋ አኩማ ለጌሰን ሐማዮናቲ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ በሁሳቤ ከመመለ ወንቲ ቀነኒን ከነቲ ባኤ ሰበቢ ከናንዱቴ ወንቲ ጀሉ እንጅሩ አመስ ጀስቲስ ፎር ቀነኒ አዱኛ አመስ haqasi karabbinu baasu barbaanna rabbi haqasi nu jalaan dhoksine jechaadha hedduu tokko garaa nama nyaatti hedduu tokko garaa nama nyaata jechaadha maaliif akka duuti sababii isillee mucaan of galaafatte illee jechaadha sababii isin ittiin duuti hin barbaanna jechaadha wanti bahee hin jiru wanti bahee yoo jiraate kan isiniif qabadhee dhufu ta'a kana fakkaata isumaan wal qabatee immoo viidiyoo kana ilaalaa. Sabbaa kee lixaga esa haadha kee lixa warri kaleessa ormaa wajjin gruuppii ijaarte Andu'aalem irratti murtoo sobaa murteessaa turte esa haadha kee halarra ba'u immoo esa lixa samii lixa moo lafa lixa hudduu kee awwaadanii esa haadha kee Andu'aalemii koo dhugaa waaqayyo baga maatii kee jana gaana gara baga dhugaan keessi gara baga gammadde qaanii ishee nu guddaa wareegamte duute waaqayyo lubbuu ishee amaara warra kaleessa ormaa wajjin duulaa turtanii esa haadha keessa lixa akkuma asirratti dhageessan namoonni tokko tokko miti namoonni baay'een hedduu tokko dubbataa turanii baay'ee social media kun nama fokkiseefti viidiyoo kaleessaa viidiyoo dheengiddaa dhaxxanii ilaaluu dandeessan jechaadha viidiyoo koo dhiisaa Andu'aalem Goosaatti murteessinaa calam jettanii Andu'aalem akkas godhee hin jedhinaa inti hariinuu namaan galu hammas ta'u namni amanamu wanna hariyyuu rabbi beeka rabbi haqasii ammas nuuf habaasu jennaa garuu harii kana dhokatee kee amma haqnisii akkasitti mul'ata jechuun xiqqoon cimaa iddoo tokko garaa nama nyaata Andu'aalemis mana hidhaati erga baate waan jiru waan mucaan kun rakkatte irra situtti dhihaata haqa mucaa kanaa akkati hordoftee akkati waan jiru ibsitee jaalallee keetiin jaallatta wajjin turte akkati nuuf baastu abdii qabna siumarra eegna jechaadha amma immoo akkuma viidiyoo torbee darbe irratti dubbatamaa ture moodel Haseet mucattii kana beektu akka addunyaatti lammaffaa baate akka Afrikaatti tokkoffaadha Miss Itoophiyaa jedhamteetti እና siidha wal qabatee immoo mucaan kun Oromoo akka taate baranii jarri soddaa akka tokko garaan dhukkubaa jira sinii galee garaan ciniinaa jira hedduu tokko nama gaddisiisa mee isa kan waliin ilaalu ta'a. Hundumaa dhassaatu beeka. Nama hundumaa fayyada. Hundumaa fayyada. Anaafis obboleeyyasiitiifis firaasiitiifis oduu jettummoo waan ijjeema kun biyyaaf osii biyyaafis afaan oromoo አለመርሽም ወይ እኔ አላልችልም እነሱ ናቸው ያላስተማሩሽ ወይስ አንቺ? አይ እናቴም አትችልም እዚህ አዲስ አበባ ነው ተወልዳ ያደጉት ሁለቱም እናቴም አባቴም እና ብዙም አልችልም። ውድድሩ ምን ይመስላል? asirratti mucattiin Oromoo ta'uun si beekamee garuu Oromiffan dandeessu jedhan maaliif nattiin ergitanu nan barsiisa jechuun bilbila si'atuna nan barsiisaan isinii galee mucattii kana gargaaruun qaba isinii galee jira miti bilbila siinatti ergaasi mucaa kana barsiisuun qaba sheer godhaafi an mucattii kana barsiisuun qaba Oromiffa akkamitti mucaan bareedu mucaan addunyaa kun akkamitti nu jala Oromiffa wallaalte mucaa Oromoo ijoollee Oromoo taate jechaadha wallaaluun qabdu isinii galee kana wal qabatee immoo akka jarri Oromaa garaatti dhukkufataa garaatti ciniinnataa jiran laala Oromoon wallahi bal አምን ሀ ጆከ ወላሂ ኦሮሞዎች ተበልተናል አየር ላይ ተበላው ተሽጣል ጃፒ ታለና የኔ ናት ብሎ ነው ጃፒ ትንሽ ካጎረሱት እኮ ገና ራሱን እኔን ይሸጠኛል
የት ነኝ? ኧረ ኦሮሞ ነች አትይም። በጣም ጅቦ ጠይቀው እስኪ ጃፒ የት ነው በለው። ኧረ እንዴት አረጋገጥክ ጅቦ? አንተ ጆከር እባክህ ማትቀልድ። ጃፒ 2 ሰዓት ጮኸ። የመጨረሻው እንዴ አንተስ መሆነን ያጫጫውከኝ። ቆይ ጅቦ ነው ጥያቄ ጠይቅ። መሪው አክቲቪስታችን መጥቶ ያስረክቦ ቁጭ በል። ጅቦ አማራ ናት ብሎ እየተከራከረ ነበር እንዴ እኔ ትግራዊት ናት ጃፒ አማራ ናት ስንቀውጠው ነበር እኮ። አንተ እንግዲህ ገና ስገባ የሰማሁት የማንን ድምፅ ታውቃለህ? ያየውን ድምፅ አህያው ምን አለ? ይቺ አማራ አይደለችም አለ። አፏ ጠባብ ነው አለ። አየው አንተ ጆከር። እኔ እኮ አብረዋት የተማሩ ሰዎች መጡ አማራ ነች ብለው አረጋገጡ። እኔ አረጋግጫለሁ። የዛሬ 2 ዓመት 22 ላይ ቆም ሲሰራ የነበረ ሲነች እና ኦሮሞ ነች። ኦሪጂናል ያው አዲስ ስልጣን ጃፒ ኧረ እንደኛ መልክም የለም። የነገጥኩ እኮ ጅቦ በከንቱ መልፋቴ ማድነቄ። ሰዋ አማራ ነች ብለሽ እንትን ገትረ እየተከራከርክ ነበር እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? ጅቦ አስገብቶ ነው እኔ አላውቃትም። የአያቷን ኢንተርቪው አንተ Ega akkuma argitan asirratti akka jarri inaafaa jiran akka jarri itti bakka waanuma Oromoo akka jarri nu jibbaa jira argitanii dhaddarratti jechaadha. Mucaan kun Oromoo taatee dhiiftee amma akka Itoophiyaatti malee akka Oromootti nu waamsisne baay'ee akka Itoophiyaatti nu boonsite jechaadha. Isin galee nu boonsite. Ani yoo dhengede Oromoon seene isin galee gaafan Amaarifuma kana dudubbatti isin galee yaw rakkoon qabu Amaarifuma kana dudubbatti Finfinneetti guddatti Finfinnee handhuura Oromiyaati Oromifa kanaaf nan barsiisanii isiniin jedhe isin galee innaa isaa wal qabatee immoo akka jarritti inaafaa jiran akka jarritti mucaa kana nu eegaa baay'isee mucaa kana nu eegaa Oromoo ta'uu si barnaani koo jarri waa meeqatti yaadu mucaa kanatti kana qofaa miti laala viidiyoo danuuti illee riikarduu godhamee bahaa jira. ሞላት እናቷን ይዛ ሚዲያ ላይ ቀረበች። ሙሉ በሙሉ ኢንተርቪው በኦሮምኛ ነበር። ዘሯን ስትናገር የነበረው በኦሮምኛ ነበር። እናቲቱ ዘርን ገለቱማ ምስጋናም ስትሰጥ የነበረ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በኦሮምኛ ነበር። አሁን ይሄን ውበት የያዘ ሴት ቲክቶክ ላይ አለች የለችም? ከዚች ሴት 100 እጥፍ የምትበልጥ ቲክታከር አለች የለችም? ይሄ ለመላው ቲክታከር ጥያቄ ነው የማቀርበው። ያ ማለት ምንድነው? አማራ ንጉስ ነው አማራ ውብ ነው ስለሚባል ያለውን በውበትም በተለያየ የኦሮሞን የበላይነት እያሳያችሁ ነው ያላችሁት። ይሄ ውድድር የተደረገው በምንድነው? በአማራ ገንዘብ ነው። በፖለቲካ ዘርፍ የተለያዩ ባለሀብቶች እንደ ምሳሌ ከተጠቀስን ወርቁ አይተነዋል። በእነሱ ንብረት ሙስና ተሰጥቶ የራሳችሁን ብሔር ነው ከፍ እያደረጋችሁ ያላችሁት። እሱ ነገር ደግሞ ሊሆን አይችልም። እስከ ክልል ድረስ ክልሏን አካባቢዋን ወክላ ነው ውድድሩም ሆነ አካባቢ ክልል ምናምን ሳይ እስከ ዛሬ ተወዳድራ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወዳድራ ያሉትን መረጃዎች Egaa akkuma dhageessan warri duraan dursee harka rukutaa ture jechaadha. Mucattiin kun akkas bareeddii waan baay'ee jedhanii harka rukutaa fi turani. Hamma maal jedhani miidiyaarra bahanii ወይ ቅሌት አለ። እኛም እኮ ያው ስለ ኦሮሞ ውስጥ እኮ በጣም ብዙ ቆንጆ አለ። ግን እቺ ልጅ እንደ ኢትዮጵያ እንጂ እንደ ኦሮሚያን ወክላ አይደለም የሄደችው። ደግሞ ደስ የሚለው ነገር አላሳፈረችንማ። ብታሳፍረን ይሁን እዛ ሄዳ 3ኛ 5ኛ ምናምን ብትወጣ ይሁን ግን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ዓለም እንደ አፍሪካ አንደኛ እንደ ዓለም ደግሞ ሁለተኛ ነው የወጣችው እቺ ልጅ ማለት ነው። አሁንም ገና ትቃጠላለ። ባይዘው ኦሮሞ ማለት ትንሽ ህዝብ አይደለም። በጣም ብዙ ክልል የያዘና 60 ሚሊዮን ህዝብ ነው። አሁን እንደውም 70 80 100 ሳንገባ አንቀርም። ሌላው ፐርሰንት 30 ነው። 120 ሚሊዮን አይደለም 20 ሚሊዮን ሌላ ማህበረሰብ ሲሆን 100 ሚሊዮን ደግሞ ኦሮሞ በሉት በቃ ፍቅር የሆነ ህዝብ
ጥላቻ የሌለበት ቅናት የሌለበት ህዝብ ማለት ነው። ላቭ የሆነ ህዝብ ነው። ገባችሁ? ኦሮሞ ማለት እንጂ እንደናንተ አንፍጨረጨርም። ያው እንደዚህ ዝም ብለን በየሚዲያው ቅናት በቅናት እረ ተው። አሁን ደግሞ ይቀራችሁ በኩማ ኦሮሞ ነው ታቴ ሙጫንጉን በራ በኩማ ኦሮሞ ነው ታቴ አከሲ ላስኔ ገሌ አከሲ kana caala gubattu ega videoon raaf qabadhe dhufe kana fakkaata isin tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naa barreessuun dagatina haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oro Show bye.